ayyamaa akkamitti hawaasa keenya gargaara fi barnoota akkamitti ilaala. Ijoollee Facebook barnootaa miti baratamee itti dhaqama. Islaama qofaa miti kan si jaallatu. Amma arbatu qurupheetti hirkate gaafasa. Maalirra ga'e piroojeektiin sun? Abiyyi Ahmed bira dhaqee akkana raayyaa abbaa maccaadha. Raayyaa abbaa maccaa gaafii deebii ajaa'ibaa seenaa isaadha. Dookumeentarii ajaa'ibaati kan lafa kaayatee jiru jechuudha. Kan lafa kaayatee jiru jechuudha. Seenaa ajaa'ibaa lafa kaayatee jira. Viidiyoo kana mee haga dhumaadha. Nafaada turaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuune akkam jirtu? Akkam jirtan hordoftoota maatii chaanaalii naatoo walloodha. Jirtu bagara deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isin jecha. Egaa jechuudha ajandaa akkasuma ajandaalee garaagaraa torbaan kana haala yeroo irratti akkasuma isin qabadheetii dhufaatiin ture. Haa ta'u malee jechuudha hara viidiyoo akkaan ajaa'ibaa akkaan namni hundi jaalatu. Oromoo kiristaanaa ta'e kan Itoophiyaan hundi jaalatu. Itoophiyaan hundi kan hawwituuf kan Amaarri hawwitu. Bar qabeenya bar raayyaa abbaa maccaa jechuun qabeenya guddaadha jechuudha. Kanaaf jechuudha sibiratti qaaliidha. Sibiratti rakkisa malee nama laal alagaa birattuu qaaliidha jechuudha. Viidiyoo isaa kana keessatti kan na ajaa'ibe jechuudha. Ana akkam jedhee isiniif fakkaata. Kan akka raayyaa abbaa maccaadhaa kana osoo rabbi nuuf kennee kan jedhaniin dhagahee jedhe jarri sottaadhaa kun. Egaa kanarratti jechuudha baay'ee takka jechuudha raayyaa abbaa maccaa nama kabajamaa nama hundinuu isa kabajuudha jechuudha. Nagaa hin arraafannee bakka nagaan dhuftan isin jedha. Nagaan kiyya kan onneerraa ka'e isin biraa bakka isin jirtanitti tabbakka xaamure isin haadha qabu isin jedha. Oromoo koo nagaan naaf jiraadha. Mee viidiyoo kana jechuudha viidiyoo raayyaa kana waliin react goonee waliin haa daawwannuuti. Like, share, comment godhuudhaan na jajjabeessa. Like hin arraafatina. Like yoo gootan waan guddaa isin hin barbaachisu. Uma xiqqoodha like godha isin jedha. Ayyamaa akkamitti hawaasa keenya gargaaruun dhabe. Adda bilisummaa Oromoodhaaf ture yeroo sana. Beeraawi baankiidha birrii baafatte miti. Baankii keessatti baankii adini baafattaa miti an baankii keessatti dhabeen jira jira. Akkasuma immoo akkaataa nama itti gargaaru raayyaa abbaa maccaa nama qaaliidha bar. Akkaataa nama itti gargaaru saba saadhaa itti gargaaru keessatti uummata Wallagaa uummata Booranaa san Walloo baay'ee takka jechuudha kan itti dadhaban jechuudha. Baay'ee takka itti dadhabanii akkamittiin akkaan gargaaruu naaf mijeesse jedhanii mootummaalleen dubbisee ture. Nama mootummaalleen dubbise jechuudha. Barsila haalli keenya kuni jedhe. Haalli nuti keessa jirru kuni waan mootummaadhaan nuuf godhe jennuuni miti. Waan jechuudha ofii keenya gadi baanee ofirraa qolannus waa hundaa'u itti dalannu malee silaa gadi baaneetii mootummaa eenyu miti kan jedhu jiru jechuudha. Baay'ee takka nama ajaa'iba jechuudha kiyyaan kun. Wallaahi rabbiin umrii nuuf si dheeressu sin jedhu. Anzumaan kee immoo namoota kan biraarraa addaan. Gaafii inni gaafii cimaa gaafii yeroo jalqabarraa ka'e raayyaan maali ka jedhu raayyaan maali artistii moo munshida moo ka jedhu irraa jalqabe hedduu isaanii jechuudha. Baay'ee takka kan nama jechuudha boonsu raayyaa abbaa maccaadha. Ittiin boonuu qabna. 83 waraanaan ture waraanaan irraa immoo dhumuu jedha yeroo tokko gadi taa'ee laal artistoota akka Abdii Qophee faadha akka Eebbisaa Addunyaa faadha kanaa waliin jechuudha aartii keessatti hirmaataatee ture gaaf turaadha. Waan hawaasa isaa gargaaruudhaaf itti ergate irraa parsantii hammalee irraa nyaata waan dhaga'uudhuun hawaasa kan kootiif gargaareen jira akkasuma parsantii hagana nyaatanii jiran jedheetuma dhageehuun kunumti ni imaa guddaadha kunumti jechuudha waan bareedaadha waan maashaa Allah irraa jedhan tokko ka jedhuudha jechuudha. Gaafii kanallee jechuudha gaggabaabseessuma isaan gallakkisanii isa dheeraa isaan immoo biraan singa'uuf deemaa obsa godhaa. Ganginya madde. Jechootuma afaan Oromooyyuu hedduun barachaa jirra. La Oromoo raayyaa abbaa maccaa ni sattaa'u. Dhaggeeffadhu bakka tokko tanatti jechuudha. Oromoo bakka tanatti qalbii godhadha. Wallaahi raayyaa abbaa maccaa namni jechuudha. Akkasuma immoo dhimma dhuunfaa isaatii fi gargaarsa ka jedhaatee jirtanis mee of gaafadhaa isiniin jedha. Raayyaa abbaa maccaa nama kabajamaa nama alagaan illee jechuudha. Isa jaalattu akkasuma immoo isaaf hawwitu. Nuti qaaliidha. Nutiif qaaliidha jechuudha. Innis qaaliidha nutis qaaliidha jechuudha. Raayyaa abbaa maccaa nuuf qaaliidha. Mee asirratti maal jedhe isin fakkaate mee dhaggeeffadha. An warri soddaadhaa kan
akkana jedhanii dhagahee maal jedhan kan akka raayyaadha abbaa macaa kana osoo nuuf kenne hoyi jedhan jechuudha. Lanyam raayyaa abbaa macaa seetan jedhe namni kun. Raayyaa abbaa macaa seetan kan jechuudha akka raayyaa abbaa macaa kana mee nuuf haa kennu jedhaniiti du'aa godhatanii akkasuma immoo kan akka saadhaa kana maaliif nuun kennine jedhanii jechuudha of gaafatan jechuudha. Kanaaf raayyaa abbaa macaa jechuun goota caaluu akkasuma qabsaa'aa aartistii hangafa aartistootaati. Inni illee himeen jira aartistii yoo jedhanis aartiidha. Garuu isuma kanatu guddatee gara waa hundaatti gara qabsoottis gara jechuudha jaalala obbolummaa isaaniittis siqeetummaa guddatee kanumatu guddatee jedha. Bakkuma ittiin namni sin qabdu jedhama. Kanaaf harka ormaatiin nu qabani. Taaddalaa Gammachuu irraas gaafan dhaga'u. Anu wallisuudhaaf deemnaani. Fiiziksiidha jedhanii. Wayi raayyaa jechuun bar nama goota caalu bar qabsaa'aa wallahi qabsaa'aa jechuudha. Mee YouTube saadhaan namni subscribe hin godhin asuma jalaa deemaati warroonni silaa subscribe hin godhin jirtan natti fakkaatu yoo jiraatu dhabdan jechuudha. Deema subscribe godhaa fi isin jedha. Raayyaa abbaa macaa official jettanii search yoo gootan ni argattu isin jedha. Nama kabajamaa Oromoon akkaan jaallattu namni kun. Sibiila nabaachisu keemistirii jedhanii. Walaloon kee durii tokkoffaa durii baay'ee beekamu. Walaloon duraatillee jechuudha. Walaloo yeroo jalqabaa jechuudha kan baasanii jira. Keenya qawwee bitatee lafa taa'ee gadi. Mee Oromoo koo irra buteetti jechuudha gara viidiyoo inni jechuudha seeraan wajjin kun jechuudha beeksisa waan ta'eedhaafu gara isaanii isin geessa. Mee nafaana tura isin jedha. Garuu kan isin ajaa'ibu keessaa raayyaa abbaa machaadha yeroo haasa'u inni haasa'uu fi akkasuma hayyoonni garaagaraatti haasan addaadha jechuudha. Inni abbaa amantaa muunshita aartistii waa hunda qabataa bardheero. Mee bar namoonni garii jechuudha amantaa kana bifa biraan laalanii bara. Inni amantaa ofiitis jabeeffatee jechuudha akka ajaa'ibaatti oromummaa isaatiin itti boona jechuudha. Ati haga inni itti boonu hin boottu. Tini sagalee jechuun ispaaltii. Fakkeenyaaf. Sagaleen ispaaltii. Ispaaltii eessa gurra maal fuudhee? Karaa makiinaa akkamitti irra deema? Karaan jechuudha aartistii jechuun karaadhaa nami karaa irra deema jechuudha. Aartistii jechuun aartistoota jechuun karaadhaa karaa kana namatti agarsiisanii nami jechuudha ittiin deema jechuudha. Karaa san jechuudha immoo akka ajaa'ibaatti jechuudha inni as baheetii nuuf himaatee jira jechuudha. Raayyaa abbaa macaa goota caalu nuuf jiraadhu biroo koo. Sagalee mi'aawaa tokko fidee kan. Jijjiirama bara. Moodelli makiinaan Minilik fidee adda oofadeen kaawwateetti bara biyya kolfaataa. Minilik sagalee walla raayyaa ammaa kenkeetu tola wallahi mangistii sagalee makiinaa Minilik fidee jechuudha. Minilik na fakkaata. Minilik akkasuma meeqaan isaadha. Mee komentii jala barreessa Minilik. Egaa kan inni fidellee jechuudha moodelistii isaa sun darbee jira waan ta'eedhaafu makiinaa moodelistiin isaa darbe san hin taatu jechuudha yaabbatuun. Maal nire? Akkana miti? Makiinaa jaarraa diidamii tokkoffaa fudhatteeti ispaaltii haaraa bahirra fudhattee deemtee nurra dhaayita. Ergaa akkamitti kan hin fudhattee dhiitte godhu? Sagalee artiin kanu. Artiin sagaleen nuyin kun warri ani artistiidha yoo hin jedhe. Kan isin jedhe dhufeega an artistiidha yooni isin jedhe hin balfu xiqqoo maaliif jennaan jechuudha kaniin keessa jirulleen aartii santu guddatee gara biraa jijjiirame malee an aartistii keessaan jira ka jedhudha jechuudha. Mee sagalee raayyaa abbaa mancaaraa dhaga'eetumti dhaggeeffadhu. Aartiin uumamaan keessa jira waan ta'eef maaliif isin jedhe si tokko waa oomishuun beeka lafa. Artii keessatti abdii qophii galatoom. Abdii Adam Haruun galatoom. Qophii kan akka Adam Haruun kan akka Ali Birraadha jechuudha. Kan isaa waliin jechuudha yeroo hedduu fixan aarsaa godhan jechuudha. Namni kun jechuudha kan yaadataati jiru jechuudha. Warri nu leenjise. Warri waan kana irratti nu leenjise. Ijoolleen baandii bilisummaa. Ijoolleen namoonni nu wajjin tatta'aban baay'eetu jiru.
artii keenya kana gadi baasuudhaaf jechuudha. Keessatti abdii qophee uleedhaan si leenjisaa beekta. Kan kooti jechuutti si dhaamatee biratti galfannaan namichi suni roorrifama keessatti akkuma roorri. Uleedhaan si leenjisaa kan jedhuutti jiru jechuudha. Abdii qopheedhaa kan kootii san beekeetuma uleedhaan si leenjisaa kan jedhuutti jiru jechuudha. Allah yarhamaka egaa sanarratti maal jedhaa kan Oromoon carraa haga amma irra jiru kana kan osoo hin argin wareegame du'eetu na ajaa'iba jedhee jechuudha. Akka malee gaddee jira raayyaan illee. Fametti sadarkaa ammoo Oromoon ga'ellee too ijaan hin argin du'uu isaan gadda. Gaafa sana awwaalchan hin agarre. Awwaalchan hin arganne. Artii yeroo na gaafattu gaa amma manzuumaatti deemee malee artiin dhumaa. Manzuumaatti deemee malee artii manzuumaa sun waa hedduu of keessatti qabata obbolummaa akkasuma jaalala obbolummaa akkasuma waa hedduu of keessatti qabata kan jedhutti jiru jechuudha. Yeroo deebi'u immoo isa duraarra gabbatee isa duraarra yaabbatee isa duraarra gabbatee isa duraarra yaabbatee guddatee ol kutee si oole jira jechuudha. Dhagaye. Isa duraarra deemuu danda'a. Ergaa baay'ee isa dabarsuu dandeessa. Inni dura waan machaadhaa viidiyoon an reaaktii isiniif godhe jechuudha. Akkasuma immoo reaaktii sana osoo hin taane as baasee raayyaa abbaa machaadhaa. Akkasuma immoo waa yaada tokko irratti baasnee irratti haasa'uun akkasuma immoo goota keenya kana kabajuun bakka inni jirutti kabajaatu isaaf mala. Kanaafuu jechuudha. Kana fakkaata isinin jedha hordoftoota kiyya kabajamoo waan haqa ammaadhaa na waliin turtaniif naaf jiraadhaa galatooma onneerraa isin jaaladhaa. Subscribe fi like share commenti hin irraanfatina kan na jajjabeessaa jirtanis thank you. Naaf jiraadhaa isinin jedha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii raayyaa abbaa mancaa nuuf jiraadhu. Kudhanii namni